Ashama kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanalii YouTube jalatti argamtan akkam jirtu nagaa keessanii obboloota koo kan biyya keessaaf kan biyya alaa nagaan koo kan kabajaa kan jaalala bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabuun isin jedhaan obboleettiin keessan nagaa kooti nagaan na bira jiraatu immoo simbiras akka jiraatu abdiin qaba warroonni mana koo kanaaf haarawaa taatan karaa mana kootiitti akka makamtanii mallattoo subscribe tuquudhaan yeroo maraayu viidiyoo nani galakkisu viidiyoowwan garaagaraa wannoota irraa barachuu dandeessanii yoo diraamaa wantoota garaagaraa jechuudha wanta nu fayyaduu danda'u wanta dhaloonni boruutillee irraa barachuu danda'u akka waliin hojjennuu fi akka walirraa barannu asumaanaan kabajaaf jaalalaa isin gaafadha warroonni maatiin kontaane karaa maatii kootti akka makamtanii warroonni maatii koo taatanii hanga guyyaa har'aa nafaana dadhabdan guddaa galatoomaa isiniin jedha asumaanitti ansuudhaanii waa'ee tokko miidiyaa kanarratti waan baay'eedha kan deemaa jiru waa'ee harmee keenya akkamittiin nuti harmee keenya beekna akkamittiin nuti harmee keenya qabachaa jirra akkamittiin harmee keenya nu yaadachaa jirra kan jedhu irraa waaxanoo dubbachuu barbaade tanaanani akkasumas obboleessi keenya yoo kana eebbifame argitanii jirtu miidiyaa mulu waa'ee saasaa dhugaa rabbiyanillee akka waan tokkotti akka nama tokkotti baay'een isatti gammadee ammallee namni harmee ofii ol kaase namni maqaa harmee ofii ol kaase yoomillee jireenya isaa ol ka'a namni immoo yuutuu harmee ofii nutiin biyya namaa keessa jirru kun meeqatama keenya kan harmee keenya bilbilee akkam jirta maalirra jirta ka jedhu meeqatama keenya immoo yuutuu kan yeroo biraatiif yeroo qabnaa maatii keenyaaf dawwalu maatii keenyaaf immoo yuutuu waa tokko jechuu kan yeroo dhabnu meeqatama keenya mucaan kuni har'a obboleessi keenya kuni hunda keenya of nu yaadachiise jechuudha meeqatama nutiin kalee biyyaa baane kaayyoo biyyaa baaneef kaayyoo harmee keenya gannee baaneef kaayyoo immoo yuutuu maatii keenya gannee baaneef kan dagate meeqatama kanaafuu wanti harmee ofii yoo har'as taanaan borus taanaan addunyaa kanarratti kun kumaayyuu hin jirusi jiraatullee hin dhalatullee wanti harmee jechuun uffata ofiiti uffata yoo uffanne namni hin bareedu harmee jechuun mataa ofiiti mataa osoo hin qabaanne shaashii yoo hidhatte sirra bareeda akkuma mataa jirutti mataa yeroo qabanitti shaashii itti maran jedhe Oromooni yeroo mataa hin qabne fakkeenyaaf yeroo ofirraa haaddee waan tokko ta'e yoo shaashillee hidhatte hin bareedu kanaafuu harmeen mataa ofiiti harmeen uffata ofiiti harmee jechuun ibsituu dukkanaati harmee jechuun dungoo gaafa cillimaati jechaan harmee ittiin ibsusi tokko lama jedhee ani wantan jedheetillee itti harmeedhaaf kana jedhu jechis na hanqata namoota tokko nan arga gaafirratti yeroo gaafatamu fakkeenyaaf abbaa manaa keetii moo harmee kee jaalatta yeroo wayii ageen ture mana wayiitti ammaa fi qaama wajji jiraadhu waan ta'eef isa filadha kun kumaan ta'u kun ani ma abbaa manaa keessan jaalattanii maaliif immoo yuutuu akkas jettanii osoo hin taane akkuma bifti namaa kun garagara yaan ilma namaa assaasaabiin ilma namaa hundaatu garagara maaliif uumama waan ta'eef jechuudha garuu wanti harmee madaaltu hin jiru tasuma abbaan akkas jettu sun obbeettasi mukin nama mana kiyya siruu baay'ee dhufu ta'uu danda'a ammaa fi qaama koo isa wajji jiraadhu filadha ta'u osoo harmee sirratti caccabuu baatte osoo harmee sirratti duddaacituu baatte osoo harmee sirratti daalachaa'uu baatte osoo harmee sirratti beeloftee sirratti dheebochuu baatte
inni har'a qaama kooti jettu sin argatu wonkuma bakka si argatu illee hin qabu. Waan ishii sirratti caccabdee, waan ishii sirratti bifa kudhan baaftee, waan ishii sirratti wanta namni hin taane taatee si guddiftee bakka kana si geessee fi inni har'a itti makamte sun si argate. Jaalalli harmee kama nama kamiitu madaallamus madaallamuullee hin qabu. Akka kan gootitti jechuudha. In jaalatta garuu yoo normaalii in jaalatta akka nama kamiitu maa jaalattanis miti. Garuu harmeerra nama akkanaa tan jaaladha yoo jedhan baay'ee natti ulfaatasi. Qanii isaanii dhaggeeffadheetumaan hin ba'e. Garuu ta'uu qabu. Maaliif harmee wanta ittiin madaallamtuu qabdu. Harmee jechuun waa hunda keeti. Harmee jechuun namni harmee hin qabne nama argitanii bakkeetti hafe tokko, nama mooyyuutu marii hin qabne tokko, addunyaan tunu haadha ofiitiin ala nama jireenya addunyaa tanaatu namatti sin tolu. Gaafillee namatti ta'a namni haadha ofii hin qabne. Waaqayyoo si jaalate lachuu sirra haa jiraachisu. Haadha keessa abbaas keessa. Garuu kan akka haadha ofii eessumatti oduu barbaadamtee hin argamtu. Haadha ofii waa hedduu namaaf taati. Waa hedduu namaaf dhoksite. Har'a nuti biyya namaa jiru kuni mooyyuutu warroonni gurguddannee yookaan haala barumsatiin ta'e waan tokko ta'ee maatii keenyarraa fagaanne guddatte yookaan ilmoon koo kun mucaan koo kun guddate jettee mooyyuutu mucayyoon ta'uun guddatte jettee haati keenya ija nurraan qaba achi teesseti dhalli koo kun maal ta'inna jette akka ilmoo daa'imaa jechuudha. Achi teesseti ilmoon koo kun akkamitti galinna jette. Haga mana barumsatii sanis ta'u biyya namaa kana keessatti ta'u haati keenya gadaamessi dhale akka aannaniitti ishii raafama. Maalan dhagaa itti guyyaarra yoom galti dhallitoo jetti guyyaarra. Kanaafuu warroonni of dagattan ulataa harmee keessanii wanta harmeen keessa siniif taateef osoo hin taane uuma ganamaatirraas waaqarraa illee kan argattu ati yoo harmee keetiif kabajaa qabaatte, yoo maatii keetiif kabajaa qabaatte, maatiin keessi eebbise jechuun ati borullee galgalli keetillee eebba ta'a. Maatiin kee garuu sitti gaddan taanaan waan tokkoon galgalli keetillee gadda ta'a. Kanaafuu waraabessaa darbe sareen duttee san osoo hin taane yeroo ijji jiru, yeroo immoo maatiin kee nagaa qabaatanii addunyaa kanarra si jiraniif maatii keetii waan gaarii oole, maatii keetii waan barbaadde ta'e, maatiin keessus si nyaatanii wanta hojjettu kamillee haa ta'u isaan nyaatanii si kaadu sawwayyi. Halagaa nyaachiftee halagaa si kaadudha. Halagaan waan fe'illee ta'u bakka ofiin tasaasa'u dhiifa manaaf godhaayi. Kanaafuu hundi keenya bakka jirru faa yaadannu maalirra akka jirru maatii keenyaaf akkamitti yaadaa jirra. Keessafuu harmee keenyaaf akkamitti yaada jirra. Namootumti yeroo qabnutti wanta biraatiif garuu yeroo bal'aa qabna. Kan bilbilte haadha koo akkam oolte, haadha koo maalirra jirta, haadha koo maal rakkatte, maal dhabdee, maali rakkoon kee kan hin jenne meeqatama keenyatu jira. Jirullee jedhee yaadu akka dhaloota ammaa kanatti. Garuu wanta biraatiif haasaa hiika hin qabnee fi haasaa ammoo daqiiqa 5 wanta hin taanee fi namoota hedduudha kan yeroo qabu. Kuni maalidha? Bal'isnee yaaduu dhabuudha. Kanaafuu wanti haadha ofii ga'u hin jiru. Har'aaf sitti mul'achuus baatu. Warqiin harkaa qaban guuticha hin geessu jedhee Oromoon. Yeroo harkaa qabdu wanta kamuyyuu homaa sitti fakkaatu. Garuu gatii isaa gaafa of harkaa dhabde beekta. Gatii nama jaalattu, gatii nama sii ta'u gaafa of biraa dhabde beekta. Kanaafuu addunyaan tun dhuftee darbituudha. Akka boru seenaa sinitti hin taane. Akka boru mooyyuutu yeroo san maaliifan kana godhuu dide harmee kooti. Yeroo san maaliifan kana ta'uu dide harmee kooti jettanii seenaa yoomillee jireenya keessan keessatti mudaa ofitti
akka hin goonee fi yeroo fayyaa qabaatanii isiniif jiran kanatti waan silaa namaaf godhamuu qabu. Waan silaa harmee fakkaatu, waan silaa abbaa keessa fakkaatu, waan silaa obboloota keessa fakkaatu godhaafi. Keessafummoo yuutuu kan harmi dubbatameetillee dhumu oduu dubbadheellee fixa jette dubbatameetoo hin dhumu kan ishii. Kan ishii siif oolte dubbatameetoo hin dhumu. Siif jettee uffata namaa miiccitii. Si guddisuuf jettee qoraan akka dhiiratitti kan dhiirri hin baanne dudda ofiitti baattee dudda ofiitti cittee dugugguruu dudda ofiitti cittee halkan yoo aadaa bulte ganama dhalli koo kun maal ta'aa maal nyaataa maal uffataa maal mana barumsaa deemaa cinqiin kan ishiiti. Haadha ofii jechuun anumaanuu garuu haadha koo wantan ittiin madaalullee addunyaa kanarraan qabu wantan ishiidhan jedhullee jechaan na hanqata. Walumaa galatti haasaallee isinitti hin baay'isu. Haadholii keenya Waaqayyo uuman umrii nuuf haa dheeressu. Warroonni biyya namaa keessa jirtan, warroonni immoo bakkeessa jirtan nagaan harmee keessanitti, nagaan maatii keessanitti, ija nagaadhaan akka nagaan biraa baatanitti, nagaadhaan itti sinaa deebisuun isiniin jedha. Kanaafuu yaadni koo kanarraa kanumaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti hundumti keessanuu bakka jirtanitti horaa bulaatii deebanaa bakka hin balleessitti na oofalchaa isiniin jedha. Warroonni maatii kootiitti makamne immoo asumaan karaa maatii kootiitti makamaa isiniin jechuu jaaladha. Innam viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. አሳርፋታለሁ እግዚአብሔር ይረዳኛል አሳርፋታለሁ እሷን ብቻ አይደለም ብዙ የኢትዮጵያ እናቶችን አሳርፋለሁ እግዚአብሔር በእርግጥ ይረዳኛል ብዙ የኢትዮጵያ እናቶችን አሳርፋለሁ በእርግጠኝነት እግዚአብሔር ጊዜው መጥቶ እስኪወስደኝ ድረስ ወይም ጊዜ ደርሶ እስኪሄድ ድረስ ለዚህ እውነት እተጋለሁ አሁንም ኦልሞስት እየፈገፍኩ ነው ያለሁት ብዙ እናቶችን አሳርፋለሁ ሀገሬን ኢትዮጵያ አሳርፋታለሁ በእርግጥ አሳርፋታለሁ እንደኔ ተመረቃ እና ካፈካተን ስኒን ዘዳ ዱጋ ዋን ባየ በቃ ዋን ባየ ከሰነማ ነመጥቁዳ ወቀዮ ብቻን አቡሌሰ ከኘሌ milkaa'inne kana caaluu isaaf argisiisu namni mooyyutu harmee ofii wajjin waa hunda ta'e borullee ni milkaa karaa kamirratti illee hin hafu. Inna iddoo jirtanitti lafa nagaanaaf oolaa iddoo jirtanitti nagaanaaf ta'a nagaan waaqayyo simbira haa jiraatu isiniin jira. Hunda keessanuu baay'een isin jaaladha iddoo guddaan isiniif qaba fayyaa naa ta'a isiniin jedha bye bye. Adien ko guddaa